nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba har'ammoo barumsa Ingiliffaatiin akkuma baratame walitti deebinee irra jechuudha easy English conversation kan jedhuun ni baranna jechuudha warroonni maatii kana faarawaa taatan maatii kana join gochuu ni dandeessan subscribe gochuudhaan jechuudha kanaafuu warri haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa santuquudhaan videoon an yeroo hundaa gadhiisu akkasiin ga'u gochuu ni dandeessan jechuudha akkasumas viidiyocha yoo kan jaalattan ta'e viidiyocha kan jaalattan yoo ta'e like gochuu ni dandeessu amma gara viidiyoo keenyaatti dabarra jechuudha easy English conversation haasawwan sasalphoo guyyaa dubbannu jechuudha namoota waliin kan dubbannu baranna jechuudha okay maal faadha amma gara tokkoffaa yoo dabarru What is your current job? What is your current job? What is your current job? Hojiin kee amma maali? Amma namni tokko hojii isaa amma beekuu yoo barbaadan yookaan maaliin akka bulu, hojii akkamiitiin akka bulu yoo beekuu barbaadan maal jettanii hojiin kee amma maali? Yookaan What is your current job? What is your current job? Hojiin kee amma maali? What is your current job? Hojiin kee amma maali? Kan jedhu bakka bu'achuudha. Okay, kan itti aanu ammoo Tell me about your experience. Tell me about your experience. Tell me about your experience. Why muuxannoo keetii natti himi. Okay, kan itti aanu ammoo Do you make a lot of money? Qarshii baay'ee ni argatta? Do you make a lot of money? Qarshii baay'ee ni argatta? Does it fit you? Sitti ta'e yookaan sinitti ta'e? Does it fit you? Sitti ta'e yookaan sinitti ta'e? Amma kana wanta adda addaa shooppii deemnee yoo bitannu yookaan kophee bitachuu dandeenya. Sitti ta'e jechuu barbaanne yookaan uffatas ta'uu danda'a. Does it fit you? jenna jechuudha. Okay. Kan itti aanu ammoo How much does it cost? How much does it cost? Meeqaan gurgurama? Yookaan meeqaan baasa? How much does it cost? Meeqaan gurgurama? Jenna jechuudha. I am just looking, thanks. I am just looking, thanks. Cal jedheen ilaalaa jira galatoom. I am just looking. Ilaaluufan qofa galatoom. Waa bituu deemtanii amma nama tokko maal jechuu dandeessanii ilaalatan jira galatoom. I am just looking, thanks jechuu ni dandeessan jechuudha. Okay, kan itti aanu We live together. We live together. Nuti waliin jiraanna. Kan itti aanu ammoo I want to buy it. I want to buy it. I want to buy it. Bituu nan barbaada. Bituu nan barbaada. Okay, next. Kan itti aanu ammoo Do you have kids? Do you have kids? Ijoollee ni qabdaa? Do you have kids? Ijoollee ni qabdaa? Kids jechuun ijoollee jechuudha. Ijoollee ni qabdaa yoo jechuu barbaanne maal jenna? Do you have kids? Okay, kan itti aanu Do you have any siblings? Do you have any siblings? Do you have any siblings? Obboleewwan ni qabdaa?
siblings jechuun immoo obboleewwan jechuudha. Obboleewwan ni qabdaa jennee gaafachuu barbaanne. Do you have any siblings? jenna jechuudha. Obboleewwan ni qabdaa jechuudha. Okay, kan itti aanu I have a son and a daughter. I have a son and a daughter. Mucaa tokkoo fi mucattii takka nan qaba. A son yoo jenne, a son yoo jenne amma tokko qofa agarsiisa jechuudha. Tokko qofa agarsiisa. Waan jirtuuf jechuudha. Jenne jecha tokko fayyadamne single yookaan tokko qofa agarsiisa jechuudha. A son waan jechuun irraan eegamu. I have a son and a daughter. Mucaa tokkoo fi mucattii takka nan qaba. My parents are divorced. My parents are divorced. Warri kiyya addaan bahanii jiru. Warri koo walii kanii jiru jechuudha. Waliin jiraatan jechuudha. Amma maal jechuudha? My parents are divorced jechuun warri kiyya addaan bahanii jiru yookaan waliin hin jiraatan jechuudha. Okay, kan biraa ammoo I have a brothers and 2 sisters. Obboleessa tokkoo fi obboleettii lama nan qaba. I have a brother yoo jedhe takka jechuudha. And 2 sisters. Lamaaf ammoo hin jennu kanaafu lakkoofsa himna jechuudha. I have a brother and 2 sisters. Obboleessa tokkoo fi obboleettii lama nan qaba. You look like your sister. You look like your sister. Obboleettii kee fakkaata. Obboleettii keessan fakkaatu. Obboleettii kee fakkaata yookaan obboleettii keessan fakkaatu kan jedhu bakka jechuudha. Okay, kan isaan I was born here. Ani asitti ture kanan dhaladhe. I was born here. Ani asitti ture kanan dhaladhe. I was born here. Ani asitti ture kanan dhaladhe. Do I have to wait? Sorry. Do I have to wait long? Do I have to wait long? Do I have to wait long? Yeroo dheeraa eeguun qaba. Namni tokko amma na eegee yoo deeme yeroo dheeraan si eegaa yookaan yeroo dheeraa si eeguun qaba jettee yoo gaafattu do I have to wait long jettaan jechuudha. Yeroo dheeraa eeguun qaba. Okay, kan itti aanu they hate each other. They hate each other. Isaan wal jibban. Isaan wal jibban. Okay, isaan wal jibban kan jedhudha. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo biraatillee guyyaa guyyaadhaan akkanumatti kan barannu ta'a. Warroonni maatii kana haarawaa taatan subscribe godhaatii barumsa Ingiliffaa kan argattan ta'a. Akkasumas yeroo tokko tokko immoo viidiyoowwan garaagaraa kan argattan viidiyoo barsiisoo ta'an kan argattan ta'a. Kanaafuu subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa san tuqaa. Mallattoo bilbilaa san tuqtan home page keessan irratti ni argattan jechuudha. Viidiyoonii osoo isin searching godhin isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo likes gochuun irraanfatinaa. Yaada soo qabattan naaf barreessaa jechuudha. Barumsa akkamii akka barbaadan viidiyoo kanas share gochuun irraanfatinaa. Wanta adda addaa irratti share gochuu ni dandeessan jechuudha. Ammaaf bakkuma argamtanitti nagaa ta'aa.